Iyya kafarajji sammulli isaamii akka hundattu. Amma walumaa galattu asii yoo ilaaltan footoon kun dubara musliimaa meeqa bira jira mee jalqabatti dura isin gaafadha. Footoon kun meebii dubara musliimaa meeqa bira jira har'a dhufee keessaan isinitti ergee akkasitti isin ammaallalaa ture jechuudha. Faranjii faana waan hin naase amma tokko tokkoon karaana. Ni jalqabaa kaawaa walii barreessanii footoo kana ergee fi galgala isheen sallamtee ganama jalqabee mucaan jedha faranjii tokko sanuu faranjiidha. Sallamtee ganama jalqabee okkee footoo erginaafin okkee jettee inni sitti kolfee ICU ansin arge jettee ni ishee ol dabarra. Ammas footoo kan biraa argee fi meeqaan keessattuu qaba yoonaa bashaanas keessaati. Ijoolleen keenya soona meeqatu qaba. Tole achii maal jedhee please give me your photo jedheen footoo kee naa ergi meedhee garachuu jammare faranjitti amma kadhaa dhagaa. Footoo kee naa ergee jennaan nootti jettetteen hin jarjarte amma miti jetteen. Galgala dabarte amma footoo ergettaati dhimma kee ergite hin jarjarte jetteen asitti nootti jettetteen amma miti jetteen. Tole achi hoo isheen isin gaafatte gaama faranjii miti have a boyfriend in another country biyya biraa keessatti friendii qabda jettee gaafatte ni jennaan are you sure jedheen immoo waan gallee fi waan isheen jette inni jaalallee qabdaa dheeretu jettee gaafatte isheen immoo are you sure jedheen jennaan yes from now on I want to be boyfriend lakki bakkaayyoo si jaalasii taatteen ani biyya biraarraan jaalallee qabaannaan lakki irgitanyaan eeni jettee bakka anatu sii taa dhiisa abbaa manaa keedheen ila faranjiidham tole achi kana ergeef isheen we need to talk dubbachuu qabna jetteen isheenis so I should just hurt my boyfriend to be with you I will talk okay akkas taanan abbaa manaa koo gaalaphee isaa cabsuu ta'a garuu hin haasofna minaamin jetteeni okay jedheeni if you love it very much jedheen yoo baay'ee jaallattaan taate don't leave it if you don't know love it hin dhiisini yoon jaallattu ta'e immoo I'm so lucky to smile you jedhe smile you jechuun maal akka ta'u hin beeku smile jechuun ani kolfuuttan beekatu smile you jechuun sitti kolfuu jechuudhaan egaa dingata dogongoree ta'a ingiliffaa rakkoo miti Itoophiyaa ingilish no jennee dabarraa gammachuun qaba jechuu isaati. Translate godhee jira fakkaasaa wasaniif jechuudha. Gammachuun qaba jechuu isaa translate godhee haasaa ta'inna akkas taa'ee googilicha rabbi fuudhe so you are very good woman when I look at you yeroon si ilaalu baay'ee bareeddan tala bareedduudha jedheen. Tole jennaan achi moshee kana ergeef isheen kun maal jaalala ta'ee hin beeku jarra kakkaamte tokko libbikirtiin kun achi hi what was fast jetteen maa mindinno indi chokkol kaamte jetteen maaltu si sardetteen ilaali what was fast maal akkas jarjaruun jetteen hin jarjariin inni immoo sim jedhe yes habiibteedha sim jedhee waa isheen jette hin beeku yes habiibti kaam Itoophiyaa jedheen come to Ethiopia sabiyyi come to Dubai jedhu immoo come to Ethiopia tijjir okay I will talk you sini naasaa jechuu isaati I will take you jechuudha okay I will take you sin fudha jedheeni akkaataa wal dhungoo biraa gahuuf kaaneera xiqqoo ishin haabsa in the evening galgalatti when we opened it come yaw TikTok yeroon bane kootu jechuudha kootu siin dawwaletteeni I call you in the evening siin dawwalaa galgalannaanin okay jetteen isheenis we can just talk text I'm good with just text too ani siin barreessa walii barreessinanna okay my baby jedheen የፈረንጅ ጀንጀና ta'uu isaati gaa okay my baby jaartii amma nageessuun baby koo jedhaan hayya ari'uun meree jetteen isheenis amma bakka amma fuuteettaa jetteeni gaafattee jennaan no I am single no I am warra kutaa lama akkas ta'e no I am single that is nice to say jetteen akkas jechuun kee bareedaadha how are you kissing me already akkamitti na dhungatta minaamin jetteeni akkamitti jennaan you are very good ati gaariidha if he learns hard bring many people to Islam namoota baay'ee islaamatti fideedheen egaa gidduutti wanti hin saafe I like it so much for kissing you jedheen siisi dhungachuu baay'een jaalladhalee agartanii kissing you jedhachi giddimitti godhala kana maanan beeka dhungoo wayna fakkaatan beekanii ishee kana kistii jalatti immoo baay'ee dhungoon jaalladhadhe wannaa jedhachuudha asitti isin haadhaa burran dabarsu kan biraa mistira baay'ee jira sana nagarsiisu yoonni waan biraatti jedhe malee haafos irratti kanaafu dhungoo akkaatitti jana faranjii akkamitti akka haasa'ani baay'ee nu bira jira kanaadha manaafaa namaafaa fudhateetu jira kun haafu asumatti mistira isa guddaan baasu amma maaliif jennaani hin ta'u jechuudha saganaa godarraa isaan hin baasu ammallee kan intalaa bashaa keenya wajjiniin tokko haasee mucaan biyyaa boo abbaan manaa ishii isheenis kan rabbi qalbii isin haa kennu ijoollee dubara keenya wallahi rabbi qalbii isin haa kennu abbaa manaa keessan dhamee laffee achas isin ergata
sina suuftanii isa biyyaa boosistu intala keessan biratti dhiistanii ijoollee keessan biratti dhiistanii intala qabda ijoollee qabda abbaa manaa durii bira maal godhette duriyyee faana utaaltaasiiti sasi faana rakkatee rakkina si waliin ba'e abbaa manaa rakkina si wajjiniin ba'e dhiiste kan dhufee goodaa keessa uffata dhidhiqatee keessi isaa duwwaa maal sii godhe ka rabbiin sodaataa ilmoo kee taa'isii guddisee biyya ormaa si ergate qabattee wannaan jettu amma irdii kee eeguufi kana kan hin gadhiisne obboleettiin keessaan na dubbise kana dura si gaafadhale irdii kee eeguufi yoolleen fiduu barbaade inni afaan isaan qabatu taanaan irraa kuteetaniin jechuudha maqaa kee wanna dheedheen agarsiisuu hin danda'a waa'ee isaa garuu of eeggadhaa ijoollee muslimaa of eeggadhaa rabbii keessanii sodaadhaa duriyyee jalan fiigiina maal jettan abdii as deebii jedhaani ayyee itti fufaan abdiin keessa lixeera. Waa tokko keessaa maal jettee naa barreessiti faranjina ta'a kun amma nama wayii naa barreessaara faranjina tamma argisiisaa jirtu giiftarii isaati giiftarii gadi ta'e amma namni naa barreessa hin sobne jechuudha agartee namni keessaa dhufee naa barreessaa jira dikkaa giiftarii faa walii manaafni kennitiif natti fakkaata miskiina kanumaaf jana yaa'u biyya qayyarachuuf ta'uu danda'a Dubaayis hin taaneef kan immoo garuu Itoophiyaa keessa taa'etu janjanaa kan inni jammara amin Itoophiyaa kootti Itoophiyaatti jedhee walumaa galachuu hirriba dhabdanii teessanii live irra harka keessan gubatee teessanii message isin tsaaftan wanti isin poostii gootan ustaaz awwal arrabsuun abaaruun farhaanin abaaruun xiqqeessuun wanta mee nuti qayyaramne malsii immoo isinitti kennine